Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya obboleeyyan, hadiisa gabaabaa kan hadiisa bareedaa dhaggeeffadhaa, share walii godhaa, irraa fayyadamaa. Akkana jedha hadiisichi. Hamma lubbuun jirtutti ammas hamma aduun dhihaan baatutti balballi tawbaa yeroo hundaa banaadha. Hadiisichi ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan. Rabbiin jabaatee ol ta'e akka warri guyyaa dilii dalagaa oole tawbatuuf halkan harka isaa bal'isaaf. Guyyaas akka warri halkan dilii dalagaa bule tawbatuuf harka isaa bal'isaaf hamma aduun dhihaan baatutti. Wallaahi hadiisni kun hadiisa baay'ee bareedaadha. Hadiisa baay'ee nu fayyadu tokko. Kanaafiyyuu nuti halkanii fi guyyaa keessatti tawbaa haa jabaannu. Gama Rabbii haa deebinu. Yeroo hunda Rabbiin akka of yaadannu nu haa taasisu. Jabaadhaa, share waliif godhaa.